raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Kamisa onkoloolessa bultii 29 bara 2020 yaayyuu aanfanne hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu. Ajjeechaa hidhaa dhaanichaaf saamicha qabeenyaa loltoota poolisoota tikootaa fi miliishota mootummaa naftanyaa takkaa'uu mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaan tanaa koloneel Abiyyiin durfamuun dhalaa dhaltii alaa mana keessan mudataa jiru irraa waagoomittaa qabduu ashamaa kan nagaa sanfuudhe anaxiiqii dhugaasaati. Sagantaa keenya arraan tanaatiin ammoo dhimma takkaa'uu waamicha mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaa hundeessuudhaa ABO'n taasifame ilaalchisuun gaaffilee qaama hawaasaa fi dhaggeeffattoota keenya irraa ka'aniif deebisaa soquuf jecha arraan tana qondaala jaarmiyaa ABO tokko keessummaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa taasifannee turtii waliin qabaanne isiniif dhiyeessina. Kan mariisisee fi turtiin keessan nufaana haa ta'uuf kan isan hawwatu anaxiiqii dhugaasaatii muuziqaa ce'umsaa kanaan booda keessummaa keenyaan wal isan barsiifne qaama marichaatti seennaa itti dhiyaadha. Dhimma mootummaa ce'umsaa Oromiyaa hundeessuu irratti obbo Waaqoo keessummaa taasifadhaatii dhimma kana nuuf ibsu gaaffii dhaggeeffattootaa jedhurraatiin isin quunnamuudhaaf har'a dhufee jalqabamee seensaaf akka nuu ta'uu fi dhaggeeffattoota keenya namoota isin hin beekneefis akka ifaa ta'uu fi obbo Waaqoo noolee eenyu gabaabsaan ibsaatee achii gara marii keenyaatti tarkaanfanna. Ani akkuma tuu jette Waaqoo nooleen jedhama. Gaazexeessaa sagalee bilisummaa Oromooti akkasumas qondaala adda bilisummaa Oromooti. Hayyee ulfaadhugaa obbo Waaqoo dhiyeenya kana miidiyaalee garaagaraa irrattis dhimma mootummaa ce'umsaa kanaa dubbateera obbo Waaqoon kan jedhudha kan hin dhaga'u. Haa ta'uti mee jalqabuma yaarrimeen mootummaa ce'umsaa Oromiyaadhaa hundeessuu jedhu kun maal of keessatti hammata akkuma seensaatti mee barbaachisummaa mootummaa ce'umsaa Oromiyaa hundeessuu kana nuu kaasiitii gaaffiilee keenya afanitti ammoo walumaa duratti darbaa deemna. Ayyee galatoon ulfaadhu bu'uura isaa irraa maqumchi isaayyuu mootummaa ce'umsaa Oromiyaa qofa osoo hin taane mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaati. Kana jechuun maali? Akkuma beekamu biyyi kun waggoota 27 darban 30 darban kana sirna federaalizimii jedhamu jalatti bultii Itoophiyaa keessatti. Kana jechuun naannolee federaala jala jiran ammallee 10 ta'eera. Naannoo 9tu ture. Walumaa galatti naannoo 10tu ture. Naannolee kana keessa akkuma beekamu yeroo ammaa keessa jirru kanatti biyya kana keessa goolama siyaasaatti jira. Political violence isa jedhan santu jira. Biyyi kun waan amma sadarkaa amma irra jirtu kana caalaa taree darbee akka rakkinnoota hamaa kanaa olaatiif hin saaxilamne biyyi kana keessatti mootummaa isaaf ta'u ka filate ka uummataan filatame ka uummataaf filatame ijaaruuf jalqaba biyyi kun nagaa waaraaf tasgabbii sabatiinsa qabu argachuu qaba. Keessaayyuu Oromiyaan yeroo dirree jeequmsaa dirree waraanaa taate kanatti Oromiyaan nagaa argachuu qabdi. Kanaaf mootummaan ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa lammiilee Oromiyaa biyya keessaa biyyoota ollaa fi biyyoota alaa garagaraatiif jiraniif adda bilisummaa Oromootiin labsan.
Kana jechuun maali? Addi bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti adda durummaadhaan gaafatamummaa siyaasaa fudhatee biyya kana keessatti ani wabii nageenyaa Oromiyaa qofa Itoophiyaa qofa osoo hin taane wabii nageenyaa gaanfa Afrikaati. Kanaaf biyya kana keessatti Oromiyaa keessatti nageenyi waaraan bu'uu danda'uu qaba. San booda ammoo uummanni gaafa nageenyi bu'e mootummaa isaaf ta'u filachuu danda'a waan jedhuun mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa kana labsee siin jechuudhumaaf. Amma gaa mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaa kana hundeessuu keessatti shoora olaanaa akka taphatu adda bilisummaa Oromoo ABO ta'ee jiraatuunsaa ibsa yeroo garaagaraatti kennamurraa ni beekama. Haa ta'uti qaamota garaagaraafis immoo waamicha godhaniiru ayyuudhaan adda bilisummaa Oromoo ABOdha sunoo maal of keessatti hammata laata? Ayyee galatoome addi bilisummaa Oromoo bu'uuruma isaa irraa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaa kana yeroo labsutti biyya kana keessatti akkuma beekamu addi bilisummaa Oromoo kanaan dura waggoota 2-3 dura qabsoo karaa hidhannoo geggeessaa ture. Jijjiirama qeerroon bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo bal'aan akkasumas lammiileen Oromiyaa biyya keessatti dhiiga isaanii dhangalaasanii addi bilisummaa Oromoo gara biyyaatti galee qabsoo karaa nagaa geggeessuuf. Waliigaltee mootummaa federaalaa mootummaa EPRDF addawaayii kana waliin godhan akka barbaadamutti deemuu hin dandeenye. Addi bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin biyya kana ceesisuudhaaf biyya kana keessatti filannoo haqa qabeessa filannoo hunda galeessa sabaaf sablammoota hunda hammatu geggeessuudhaaf qophiilee barbaachisu ni xumura jedhee karaa nagaatiin sirnicha amma kufe kana waliin haasawa garaagaraa haasa'eera. Isa kana sirnichi fudhachuu hin dandeenye adda bilisummaa Oromoo ofitti butee akka barbaachisummaa isaatti waliin hojjechuu hin dandeenye. Kanaaf akkuma Oromoon mammaaksa isaa keessa jedhu utubaan haga dhiibanii fi haga dhiisan qaba. Akkuma jedhan addi bilisummaa Oromoo waan gochuu danda'u waan godhuu danda'u godhee dadhabeeffatee jennaan inni kun furmaata irraa maayii carraa isa dhumaati waan jedhuun mootummaa ce'umsaa kana labse. Yeroo kanatti addi bilisummaa Oromoo qaamolee dhimma ilaalu hunda waliin mari'ateera. Kana keessatti akka fakkeenyaatti paartiilee siyaasaa biyya kana keessa jiran keessaa kan Oromiyaa bakka bu'anii adda bilisummaa Oromoo faana waan kana deeggaran addi bilisummaa Oromoo gaafa fulbaana 13/2020tti ibsa baasee labsii kana labsee akkasumas gaafa fulbaana 28/2020tti koongireesii federaalaa Oromoo kan Profeesar Mararaa Guddinaatiin hoogganamu ibsa baase keessatti barbaachisummaa mootummaa ce'umsaa kaayanii biyya sabaaf sablammootaaf taatu ummata kanaaf taatu kan hunda keenya hammattu Itoophiyaa waloo tokko ijaarra kanaafi mariin ni barbaachisa waan jedhu baasan. Dabalataan labse keessatti addi bilisummaa Oromoo qaamoleen labseef tokko hayyoota amantii peacemakers warra jedhaman abboota gadaa lammiilee Oromiyaa jechuun sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiran akkasumas biyyoota ollaa biyyoota alaa garaagaraa keessa jiranii fi qeerroo bilisummaa Oromoo abbaa qabsoo kanaa kan ta'eef yaamicha kan taasisan. Yaamicha taasifame kana keessatti kanumaan waliin inumayyuu mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa kana milkeessuuf koreen mootummaa ce'umsaa kanaaf ijaarame murna abbootii gadaa irraa ijaarame kan hayyoota amantaa irraa ijaarame kan lammiilee Oromiyaa garaagaraa irraa ijaarame akkasumas kan qeerroo bilisummaa Oromoo irraa ijaarametu keessa jira. Qaamoleen kun sadarkaa biyyoolessa naannoo Oromiyaa irraa hanga godinoota Oromiyaatti hanga onoota Oromiyaatti akkasumas hanga sadarkaa gandeen baadiyaa Oromiyaa keessatti caasaa diriirfatanii mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaa kana milkeessuuf hojjetaa jiru. Hojiirra jiru parsantii 75 hojiin kun uummata keessa ga'ee akka gaariitti hojjetamaa jira siin jechuudhumaaf. Egaa akkuma beekamu bara 1991 addi bilisummaa Oromoo ABO mootummaa ce'umsaa barasii keessatti hirmaatee gaaga'ama hooggantoota jaarmiyaa sanii miseensota deeggartoota akkuma waliigalaatti uummata Oromoo bal'aa mudate kanuma namuu quba qabuudha. Isa ammaa kanaafi isa yeroo sanii maaltu gargar godha? Dabalataan ammoo mootummaan ammaa kun mootota koloneeffattoota impaayera Itoophiyaadhaa bitaa turan keessaa irra'amaa abbaa irree daangaa hin qabne ta'uusaa hojiidhaan mul'isaa jira. Yeroo kun jirutti attamitti hojiitti kamuu danda'a laata dhimmi mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa hundeessuu kummee? Galatoon ulfaadhu jalqaba irratti garaagarummaan mootummaa ce'umsaa yeroo ammaatiif kan bara chaartaraa bara 1990 keessa 91 sun maali sanaan jetteef garaagarummaa guddaa isa hanga dacheessanii adda fagaatutti jira.
bara san keessa mootummaa ce'umsaa yeroo sanii keessatti kan qooda fudhatan akkuma hundi keenya quba qabnu warroota gita bittoota sirna impaayera Itoophiyaa kana biyya kana keessatti ijaaruu fi tursiisuu keessatti qooda olaanaa qabaachaa turanii fi jiran warroota dhihaa kanaa fi akkasumas TPLF dabalatee warra Eertiraatu keessa ture. Jarri sun dantaa siyaasa isaaniitiif jecha yeroo sanitti addi bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaatti akka biyya kana keessatti olaantummaa siyaasaa gonfatee olaantummaa aangoo politikaa gonfatee biyya kana geggeessu waan hin barbaanneef jecha dhiibbaa yeroo san taasisanii adda bilisummaa Oromoo dhiibanii biyya abbaa isaa irraa miira yeroo san uummata keessa ture akkamitti adda bilisummaa Oromoo yeroo gabaabaa keessatti yeroo sanitti biyya keessa seenee uummata isaa barnoota barsiisuu haa ta'u sagantaa siyaasa isaa gandeen baadiyyaatti gadi bu'ee barsiisuu haa ta'u miirri akkamii akka ture hundumti keenya seenaarraa waan hubannuudha. Inni sun hundi akka hin milkoofneef shira guddaa taphatanii kan shoora olaanaa yeroo sanitti taphatan warroota dhiyaa Eertiraa fi TPLF kana jechuudha. Inni ammaa kun mootummaan ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa ammatti adda bilisummaa Oromootiin labsame kun lammiilee Oromiyaa qofa hunda galeessa kan godhatedha. Lammiilee Oromiyaa yoo jennu warra Oromiyaa keessa jiran, warra biyya Oromiyaa naannoo Oromiyaa kana keessa jiran, uummata Oromoo dabalatee sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiran kan dhimmi Oromoo fi Oromummaa, dhimmi Oromiyaa, dhimmi harmee Oromiyaa nagalcha na ilaallata. Dhimma kana keessaa qooda yoo fudhadhee fi fudhanne dhimmi kun dhimma jiraachuu dhabuuti jedhanii warroota murteeffachuu danda'an jidduutti waan ta'aa jirudha. Isa kana garaagarummaan isaa gaafii lammataa isa keessatti na gaafatte sirnichi kun sirni impaayera Itoophiyaa akkuma beekamu afaan qawweetiin ijaaramee afaan qawweetiin jiraataa ture afaan qawweetiin jira ammas kana boodas afaan qawweetiin jiraachuuf waan hojjetu fakkaata. Sirna kana akkamitti irra aanamee mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa kana milkeessuun danda'ama isa jettees biyya kamuu keessatti mootummaadha jechaan uummata olaantummaa kan qabu biyya isaa irratti uummata waan uummanni jedhutu ta'a. Dammaqiinsi bara chaartaraa 1990 keessa uummanni keenya qabu dammaqiinsi amma qabu jaarraa 21ffaa kana garaagarummaa guddatu jira. Yeroo ammaa kana uummanni waan isaaf ta'u hubateera. Sirnichi kun ammoo lakki ani afaan qawwee waggoota 27-89 darban kadhaanaa ta'u bittaanaa ta'u qabeenya uummataa gurguree ittiin saamee meeshaa kana abdadha meeshaa kanatti dhimma bahee afaan qawweetiin isin bite yoo ka jedhu ta'e inni kun gonkumaa waan danda'u. Isa kana fakkeenya Hitleriin irraa fudhachuu dandeenya. Hitler Jarman keessatti mootii jabaa mootii afaan qawweetti amanu kan jiwishoota miliyoona hedduu fixeedha. Innumti nuuni kufee jechaadha. Kanaaf sirna kana ofirra jiraachisuu ofirraaf kuffisuus kan danda'u uummata keenyaa jechuudha. Uummanni keenya ce'umsa kana jaalatee hanga ofitti fudhatetti milkeessuufillee olaantummaas dandeettiif ga'umsas kan itti qabu uummata keenya. Addi bilisummaa Oromoo ammoo yeroo kana keessatti maal hedateeti kana godhe isa jedhuufi addi bilisummaa Oromoo muuxannoo bara 1990moota irraa horate dabalatee biyya kana geggeessuu taliiguu fi waan uummata kanaaf ta'u gochuutti dandeettii itti qabaa, beekamtii itti qabaa, dhageettii itti qabaa, ogummaa itti qabaa, taree darbee muuxannoo itti qabaa jechuudha. Isa kanaafi addi bilisummaa Oromoo wabii nageenyaa gaafa Afrikaatii jenna. Kanaafi inni kun waan nu yaaddeessoo miti. Uummanni keenya isa kana tolchee beekaa waan isaaf ta'uuf isaa hin taane hubatee jira. Isa kanaafi nuti akka adda bilisummaa Oromootti dirqamni irraa eeggamu waan gochuu qabnu siyaasaan uummata keenya akkamitti geggeessina tooftaa fi tarsiimoo akkamii baafnaa fi karoora akkamii baafnaa fi uummata keenya geggeessa akkamii taanee uummata keenya daandii isaaf ta'u agarsiifnaarraa kan hafe uummanni keenya diinagdeedhaan hawaasummaadhaan siyaasaan akka itti ijaaramu hubatee tolchee beekaa jira. Inni kun baay'ee waan nu dhiphisuu miti. Isa kanaafuu nuti wabii nageenya gaanfa Afrikaati yoo jennu kun waan qabatamaa hin jirudha. Maafi biyya kana keessatti mootummoota addunyaa, mootummoota Afrikaa, imbaasiilee, dippiloomaatota garaagaraatu Finfinnee keessa maandheeffatee jira. Finfinnee jechaan citaa tuutaa Oromiyaati. Yeroo kanatti jaalatanii osoo hin taane dirqamanii qaamolee Finfinnee keessatti maandheeffatan kun labsii adda bilisummaa Oromoon labse dhimma nageenya, dhimma dimokiraasii,
dhimma Oromiyaa kana deeggaruu fi gargaaruun jaalala qofa osoo hin taane dirqamaa jechuudha. Maafi Oromiyaa yoo nagaa hin arganne Finfinneen nagaa hin argatu jechuudha. Finfinneen nagaa hin argatu jechuun ammoo isaan biyya kana keessatti akka barbaadanitti socho'anii hojii dippiloomaasii isaanii geggeessuu hin danda'an. Gabaabumatti gaafii ati na gaafatte sii deebise yoo ta'e kanuma siin jechuu barbaada. Hayyee gaarii dhagaa qabxiilee hedduudha kaafte. Qabxiileen ati kaafte dhugaadha. Haa ta'uuti mootummaa jechuun uummataa kan aangoo Afrikaa qabu uummataa yoo uummanni dide mootummaan kun eessayyuu hin ga'u ka jedhe of keessatti hammata. Haa ta'uuti Oromoon mootummoota dhufaa darban kana mootummaa kootii jedhee hin beeku. Haa ta'u warri kun yeroo kamiyyuu anatu mootummaadhaa jedhaniitu humna afaan qawweedhaa waraana qaban fayyadamanii uummata kana cabsanii bulchaadha turanii arras immoo bulchaadha jiru. Kanaaf bakka mootummaan akkasii jirutti aangoon kan uummataati ka jennu biyya dimokiraasiin jiru keessatti biyya uummanni mootummaa mataasaa filatuu danda'u keessatti as immoo kun hin jiru. Mootummaadhuma ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa hundeessuusa jedhusa Ayyuudureen Bilisummaa Oromoodhaa waamicha taasisanii miidiyaa garaagaraa irratti akka waan kun ba'een qondaaltonni mootummaa Impaayera Itoophiyaa amma bulchaa jiranii gadi ba'anii xabiisaa dubbiin Ayyuuduree xabiisaa kun waan hin jirreedhaa bifa isaan ittiin jedhanii xiqqeessanii dubbatantuyyuu jira. Bakka kanatti warri kun yoo fudhatuudhaaf hin deemne yoo irreen itti fufan uummanni kun maal gochuu danda'a? Addi Bilisummaa Oromoos maal gochuu danda'a? Fakkeenya tokkoon immoo sii fudhadha yeroo Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n qabsoo miseensonni isaa akka waliigalaatti qeerroof qarreen hawaasni Oromoo bal'aan geggeesseen dhiibbaa siyaasa biyya sanii mudateen biyya ollaatii hooggantoonni dhaabaadhaa galan waraannis galee isa booda waraana dirreetti hafe galchuudhaafi Ayyuudureen Bilisummaa Oromoodhaa hawaasa Oromoof abbootii gadaatti kenne achii booda ammoo koree teknikaa fi maqaalee garaagaraa namoonni moggaafatan dhaabbatanii waraana hafe kanaa galchaa yoo waraanni hafe kun ammoo mooraa keessatti rukutamaa jedhee sodaatee kan galuu didaa jiru ta'e mooraa waraanaa san keessatti dhannee waliin rukutamna waliin duunaa warra jedhantu ture. Waraanni yeroo summii nyaachifamu dhaqanii summii waliin hin nyaanne dhaqaniiyyuu hin gaafanne waliin hin duune dhumarratti immoo fiiyyuu bakka isaan galan namoota hedduu isaanii beekna. Egaa gara fuula duraatti waan akkasii kunis deebi'ee dhufuu danda'a. Kan amma Addi Bilisummaa Oromoo karoorfatee itti deemu kunis humnaan dura dhaabbatamuu danda'a. Isa kanaafuu qophee maaliitu jira yookaan ammoo wabii maaliitu jira kanarratti mee yaada kennuu qoodi? Gaafii ati na gaafatte yoo si hubadhete gabaabumatti akka lamatti si ilaala. Tokko mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa labsitan kana sirnichi amma afaan qawweetiin itti deemaa jiru kun waan afoo dhaabbatee waan kan akka milkeessinee fi shira xaxaa jiru fakkaata. Kanaaf ammoo yoo kun ka ta'u ta'e uummanni Oromoo maal gochuu qabaa? Addi Bilisummaa Oromoo maal gochuu qabaadha? Isa kanarratti dhuguma qabsoo bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoon durfamtu keessatti parsantii 90 ol qabsoo kana kan geggeessaa ture, kan deeggaraa ture, kan gargaaraa turee fi jiru uummata keenya qonnaan bulaa baadiyaatii fi horsiisee bulaa baadiyaati. Qonnaan bulaan baadiyaa fi horsiisaa bulaan baadiyaa keenya uummata carraa argatee barnoota idilee barnoota baraa kan jabanaa kan hin baratinidha. Haa ta'u malee uummanni keenya isa barate caalaa uummata barateedha. Uummata gabrummaa roorroo bara baraan bara dhufaa lufaa dabree hundarraa muuxannoo horatee barateedha. Waan isaaf ta'uu fi waan isaa hin taane tolchee akka gaariitti beeka. Kanaan dura sirna kanaaf wanti abboomamee waggoota 27-28 darban sirna EPRDF kana jalatti tole jedhee aamin jedhee gibira gabbaruun qaraxa kennuun waan inni jedhu yoo inni humnaanaa ta'u tooftaanaa ta'u qabeenya isaa irraa saamee jedhu wanni inni tole jedhee aamin jedhee jalatti gugufee buleef uummanni keenya olaantummaa seeraa kabajuuf golgaa seeraa sirnichi dhimma itti bahaa turedha. Ammatti sirni kun ofiifuu kufee raawwateera. Yeroo kanatti seeraan nuu miti uummata keenyaa miti kan isa dhowwu heerichatu isa dhowwu. Yeroo kanatti seeraan aangoo polotikaa harkaa qabaatee biyya kana geggeessuuf seeraan dhoowwamaadha. Yeroo kanatti beekamtii hin qabu sirnichi kun jechuudha. Kanaaf yoo inni ta'ee karaa nagaatiin waan nagaa lallabame kana faana weeqootarraa fudhate uummanni keenya wanni isallee balaaleffatuuf hin jiru. Qaama kanatti dabalamee mootummaa ce'umsaa kana akka milkeessuuf uummanni keenya ni deeggara. Karee darbee humnaan itti deemee lakki anatu isinii beeka akka ani isinii godhetti akka ani jedhetti ta'aa jedhee yoo kan dirqisiisu ta'e Oromoo yoo mammaaku adurree harkilachuu mirgaa jedha.
Kana yoo dadhabe kaan hin dadhabu. Uummanni keenya ofirraa qolachuudhaaf bakka jirutti mana isaa keessatti yoo xiqqaate balbala isaa cufatee taa'uudhaaf qophiidha. Kanaaf shakkii hin qabnu jechuudha. Kun waan nu sodaachisu hin qabu. Waan isa kanaa gara uummata keenyaatiin kanuma siin jedha. Isaa uummatatu beeka waan gochuu danda'u. Nagaa yoo didee qaamni nagaa isa dhoowwuuf itti dhufe ammoo waan biraa yoo dadhabe balbala isaatti cufachuu hin dadhabu uummanni keenya. Kuni kana. Akka addi bilisummaa Oromoo waan gochuu danda'u dandeetti, ogummaa, beekumsa, muuxannoo qabu hundatti dhimma ba'ee uummata isaa waliin, uummata isaa fuuldura dhaabbatee, uummata isaa dura hiriiree waan gochuu danda'u karoora isaa keessatti waan kaa'atu qaba. Isa kana yeroon isaa ga'ee waan mari'annuudha malee amma waan kana jennu miti. Maafi wanti nu filanneetiin karaa kanatti gallee karaa kanatti socho'aa jirruun nagaa haga barbaannutti durallee gaafa qabsoo hidhannoo irra ture addi bilisummaa Oromoo nagaa dhabee nagaa isa dhabsiisanii jennaan jaalatee osoo hin taane dirqamee qabsoo karaa hidhannootti seenee sibiila kaati. Gaafa nagaatu jira jijjiiramni isa jedhan ammoo duruyyuu waan inni beeku waan inni jaalatu namni nagaa fedhu nagaa labsa malee nagaan booressu kanaaf nagaa kana geggeessa nagaan biyya kana ijaarree biyya kana taliifne jedhee gara biyyaatti gala ammallee bifa nagaatiin nutti deemna qabsoon keenya qabsoo karaa nagaati isa kana ammoo uummata keenya akkamitti qabsoo karaa nagaa kan akka galii isaa ittiin geennu addi bilisummaa Oromoo paartiilee biyya kana jiran kamuu caalaa tolchee beekaa jechuuf qabxiin lammaffaatiin kaafte dhimma waraana bilisummaa Oromooti sirriidha waraanni bilisummaa Oromoo waraana addi bilisummaa Oromoo ture adda bilisummaa Oromootti bu'uura isaa irraa ijaaratee sochoosaa ture. Haga waggoota lamaan darban adda bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa filatee biyya keessa galee waliigaltee sirnicha waliin taasisan sirnichi diiguurraa kan ka'e waraanni biyya keessatti gale maal akka ta'e walii kaasuun baay'ee barbaachisaa miti hubatamaadha. Inni hafe ammoo dhiibbaa fi dhiittaa waraana biyya keessa galee irratti sirnichi taasise irratti ejjechuudhaan nuunillee kanumatu ta'a. Kanaaf jecha mashaqqa akkasii keessa seennee mirga uummata keenyaa qabsoo waggoota hedduuf irratti dhama'aa turre bishaaniin naquurra karaa kanaan mirga uummata keenyaa kabachiisuu ni dandeenya jedhee jaalattee osoo hin taane dirqamee bosonatti tafee jechuudha. Inni sun akkamitti akka qabsoo isaa geggeessuuf akka galii isaan ga'uuf akka uummata isaatti tajaajilu isa waraana bilisummaa Oromootiif dhiisnaa jechuudha. Ammatti nuti hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabne jiru. Sagantaan dambiin ittiin bulmaata isaa akkamitti akka qabsoo isaanii geggeessan san isaantu beeka. Wanni waliin nufi dhiyoo jiraate waraanni bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo seera tokkoo fi sagantaa siyaasaa tokko jalatti jiru jechuudha. Kanaaf adda bahee waraanni bilisummaa Oromoo heera mataa isaa waan qopheeffatu hin qabu. Isuma duraa san jalatti taliigamaa jira. Akki amma inni itti adda bilisummaa Oromootiin adda ta'e dambii ittiin bulmaata isaa akkamitti qabsoo isaa akka geggeessu qabsoo hidhannoo akka geggeessu san ofii isaatti hooggansa mataa isaa of keessaa baafatee san itti jiraa jechuudha. Isa waan beeknu qabnu san garuu waraana bilisummaa Oromoo irraa hubachuu dandeenya. Seenaa waggoota lamaan dabran keessatti waraana bilisummaa Oromoo galchuudhaan summii nyaachisuun isa kaan dararuun isa kaan ammoo dantaalee barbaachisu isinii goonee uummata keessan keessatti deebitanii jireenya dhuunfaa mataa keessanii jiraattan jechuun namoota kadhattuu rakkattuu godhanii ijoollee waggoota 27-28 dirretti bosonatti gubataa turte daandii irra gadhiisanii kaan kadhattuu maraattuu rakkattuu godhanii rakkisan inni kun seenaa yeroo dhiyooti. Isa kanaaf qaamolee waan kana keessaa qooda fudhatanii akka waan dandeettii fi ogummaa waan san sirnicha waliin ta'anii suphuu danda'uutti qabanitti of ibsanii waan san keessa seenanii san godhan isa san seeraanis ta'ee seenaan waan uummanni Oromoo abbaan waraana bilisummaa Oromoo waraana rakkatee sun gaafatu isa isaanumaaf dhiyeenya. Wanti kun ammatti ni ta'aaf hin ta'u waan jedhamu isa waan beeknu qaba. Maafi waraanni bilisummaa Oromoo hooggansa mataa isaa qaba. Hooggansa waraana bilisummaa Oromoo kana waliin fixatee sirnichi kun yeroo isaatti karaa nagaatiin ilaa fi ilaameen akkamitti biyya kana tarkaanfachiisna isin ammoo akkamitti galtanii biyya kana keessatti bu'aa qabsoo uummata keessanii buuftu isa jedhu hojjechuu irratti sirnichatu itti siqee mariisisuu didi dhugaan qabatamaa lafa jiru kana nullee kana beeknaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo nus waraana bilisummaa Oromoo turre ni beekna waraana sansakkaa jireenyaa beeku naamusa akka sibiilaatti utubameen kan ijaarame waraana haqaa fi shira adda baafatee beeku qaama saba isaatiif uummata isaatiif dhaabbate. Kanaaf waraana kana caalaayyuu kan nagaa lallabu kan nagaa beeku kan saba isaatiif jiraatu kan lammiilee Oromiyaatiif jiraatu hin jiru jechuudha. Kanaaf yeroo isaatti silaa itti deelee karaa nagaatti waliin fixatee
xumurachuun kan irra jiru sirnicha ture. Ammatti ammoo kana gochuu qaba kan jenne ofii isaatii sirni hin jiru jechuudha. Mataa jirutti sabbata maranii ofiiyyuu lafa hin jiru. Ammatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana hidhatee biyya isaatiif jecha uummata isaatiif jecha qabsaa'aa akka jiru lolarraa akka jiru sirna abbaa irree faana lolaa akka jiru nu adda bilisummaa Oromoo miti akka lammiilee Oromiyaati miti Itoophiyaa miti Afrikaa miti addunyaa guutuutu beekaa jechuudha. Isa kanayyuu waraana bilisummaa Oromoo kana dhabamsiisuuf ammoo warroonni michoota sirna amma kufee kana ta'anii diinagdeedhaan isaan tumsaa turan warroonni dhihaa jechuudha. Meeshaalee garaagaraa isaaniif kennanii isaan tumsaa turan waraana bilisummaa kana dhabamsiisuuf xiyyaaraan itti bobbaasaa turan. Isaanuu nu beeku jechuudha. Warri amma akka Tiraamp dhiyeenya kana wal balaaleffachuutu jiru. Hidhaan Gabbaayii Ijipti akka rukuttu jedhee maaf jedhanii innumtinu deeggarsa isaanii godhaa ture. Maafii waraana kana dhabamsiisuuf jechuudha. Kanaaf yeroo sanitti silaa isaan walii galanii karaa nagaatti waraana kana faana fixatanii xumurachuu danda'a. Amma dhimmichi eenyuun harka jira? Uummata harka jira. Dhimmi waraana bilisummaa Oromoos, dhimmi paartiilee siyaasaas, dhimmi biyya kanaas uummata Oromoo lammiilee Oromiyaa harka jira jechuudha. Kuni maali? Mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa adda bilisummaa Oromoo labse. Kana keessatti mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa addi bilisummaa Oromoo lammiilee Oromiyaa biyya keessaa biyyoota ollaas biyyoota alaatiin labse keessatti waraana bilisummaa Oromoos ta'ee raayyaa ittisa biyyaas ta'ee poolisii Oromiyaas ta'ee humni hidhatee biyya kana keessa jiru kamiyyuu keessatti ni hammatamaa jechuudha. Inkuluudis ta'a jechuudha. Sababni isaas maali? Lammiilee Oromiyaa haga lammii biyya kanaa ta'u jechuudha. Qaamni hidhate kamuu akka heera biyyattii irra jirutti qaamni hidhate yookiin poolisiin tokko wardiyaa heeraa fi seera biyyattii qaama olaantummaa nageenyaa eegee eegsisu jechuudha. Kanaaf mootummaa ce'umsaa kana labsuu keessatti qaamoleen nageenyaa kun hundi isaaniitu deeggaruu fi milkeessuu keessatti jaalala qofa osoo hin taane dirqama qabanii jechuudha. Maafii jalqabumayyuu gaafa waadaa seenan nageenya uummata kanaa tiksuu keessatti waadaa seenanii kun dirqama isaaniiti jechuudha. Itti hirmaatan inumayyuu taree darbee qaamoleen nageenyaa kun maal gochuu danda'u qabu sirnicha amma kufee aangoo poolitikaa afaan qawweetiin dheereffachuuf biyya kana itti fufiinsaan bulcha jedhuun dhaabbadhu jechuu ni danda'u qabu. Yeroo akkasii yeroo goolomni akkasii seenu yeroo mootummaan moofaan abbaa irree tokko kufee uummanni mootummaa isaa mootummaa haaraa uummataaf ta'u kan uummanni sagalee isaa kennatee filachuuf deemutti mootummaan ce'umsaa akkanaatti ijaarama. Mootummaan ce'umsaa akkanaa kun wanni ijaaramu maali? Mootummaa abbaa irree irraa mootummaan haaraan tokko kan uummataaf ta'u yeroo ijaaramutti nageenyi tasgabbiin uummata keessa jiraachuu qaba. Nageenyaaf tasgabbii kana kan buusu kan jiraachisu mootummaa ce'umsaa yerooti. Mootummaa ce'umsaa yeroo kana keessatti ammoo qaama mootummaa ce'umsaa labsee fi taliibu kana cinaa dhaabbatee kan geggeessuu danda'u humna hidhateedha. Humni hidhate qaama abbaa irree anatu sii beekan afaan qawweetti dhimma bahee deemu sana afoo dhaabbatee istooppi jechuu ni danda'uu qaba. Kuni haqa jiru jechuudha. Gaafatamummaa isaati. Dirqama isaati. Yoo inni chuu darbeetiin hin jedhe gadaa kan kee fixxeerta. Aangoo polotikaa bara bulchiinsa keetii fixxeerta. Ammatti mootummaa ce'umsaatu jira. Koree mootummaa ce'umsaa kana waliin qooda fudhadhuuti biyya kana geggeessi. Gaafa filannoon dhiyaatutti yoo uummanni kan kee si filate biyya kan kee geggeessuu dandeessa. Yoo uummanni kan kee ammoo paartii siyaasaa biraa filate baga gammadde jettee harka rukuttee fi biyya kana waliin geggeessinaa waliin gargaarra jettee isaanuu utubuu danda'uu qabda jedhee dhoowwuu danda'uu qaba. Kanarraa kan hafe simaa gaggabaabsuudhaaf haala amma jiruun biyya kana keessatti maaltu jira? Darbee bakkaa bakkatti uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhataa jirantu jira. Amma dhiyeenya kana waan yeroo dhiyoo waan suukaneessaa ta'e hedduu kaasuun danda'ama. Akkuma fakkeenyaatti Naqamtee irratti namoota 5 bakka tokkotti rashanan akka bara dargisan jechuudha. Taree darbee abbaa torbee jedhanii maqaatti moggaasanii taappeellaa barjaa sobaatti maxxansanii ajjeesan. Shashamannee irratti barsiisaa yuunivarsiitii madda olaabuu kan ta'e akkasitti ajjeesan. Inni kun hundi maddi isaa maali? Siyaasni biyya kana keessa jiru sirraa'uu dhabuudhaan biyya kana kan geggeessaa turee fi jiru shiftaa maafiyaa ta'uu isaa agarsiisaa jechuudha. Kanaaf humna hidhates ta'ee uummanni keenya shiftaa fi maafiyaa uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatu kanuun dhaabbadhu jechuu danda'uu qaba. Qaamni shiftaa kanarraa dirqama fudhatee afaan qawweetiin uummata keenya ajjeesu ammoo nuti akka adda bilisummaa Oromootti humna nageenya yookiin poolisii Oromiyaati jennee hin amannu. Qaamni kun murna gabaabaa yookaan namtokkee dantaaf bitame luqqee diinaa danta buleessa isa garaa isaatiif jecha obboleessa isaa haadhoo isaa ilmoo isaa niitii isaa ijoollee isaa irratti tarkaanfii akkasii fudhatudha jennee amannaa jechuudha. Kanaaf humni nageenya Oromiyaas ta'ee kan raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran warri daangaa biyyaas eegan hanga lammii Oromiyaa ta'anitti
mootummaa ce'umsaa kana adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatanii geggeessuuf taliiguuf nageenya biyya kanaa eeguuf jaalala qofa osoo hin taane fedha qofa osoo hin taane dirqama qabdu jennee amanna. Dhimma mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaadhaa hundeessuu kana keessatti hayyoota amantii fi akkasumas maanguddootaaf abbootii gadaa fi qaamota hawaasaa garaagaraaf waamichi godhameera kan jedhu dubbattee dabartee kana duraayyuu dureenis waan kana yeroo isaan ibsa kennan dhaga'eera. Haa ta'uuti yeroo garaagaraatti bakki rakkoon Oromoo mudattu hawaasa Oromoo baadiyaa jiru qeerroof qarreen osoo hin ta'in hayyoota abboota amantiiti abboota gadaatu irra jedhaman kanaan rakkoon dhalata. Isa kanattis maalifan jedha? Jaarsi waa sadii akkuma jedhan jaarsa garaarrii miilarrii martaa arriitu jira. Kabiraan dhimma sirna gadaaf abbaa gadaa yoo laallee deemne abbaa gadaa meeqa qabaa? Abbaa gadaa kamtuu caffee isaa eeggatee toora isaa eeggatee baallii seeraan fuudhee hayyuun waliin jiraatee eebbifamee as dhufeen waan biraadha. Waamichumti akkanaa kun iyyuu eenyuuf godhamuudha qabaadha. Fakkeenyaaf yeroodhuma waraanni bilisummaa Oromoodhaa akka mooraatti galu rukutamu taasifame sana. Abbaan gadaa yeroo sana ture eenyu jaarolii yeroo sana turan eenyu jaarsa miilarrii moo garaarrii moo mataa arriitiin adda ba'ee hin beekamne isa sana yaada keessa galeera laata ammas yeroo waamichi kun godhamu kanaan dura warri fafaanii Oromoo fafeessan kun ammas harka keessa naqatinnu ka jedhu irratti yaada kennuu qooddaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo sana mooraa seenee inni kaan summiidhaan obba'ee kaan immoo faca'ee kaan maraatechi buuteen isaa dhabame immoo eenyutu itti gaafatamaa fudhataanis gaaffii kabiraadha. Dhimma mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaadhaa hundeessuu kana gara fuulduraattis yoo gaaffiin dhaggeeffattoota keenyarraa ka'e sitti deebi'ee odeeffadhee yaada kennuus uummata Oromoo bal'aan siifan ga'a. Har'aaf garuu waan naafetti dabalamuu qabaa jettu gabaabsiteetti dabalatteetu xumurraa jechuudha. Ayyee galatoome gaggabaabseetu maansii kaasa. Ilaalchi akkam ta'eera muuxannoo bara biyya hoggaa seenu waraana bilisummaa Oromoo kenni jedhanii adda bilisummaa Oromoo waraana sana farkaa kennuu keessatti waraanni sadarkaa sangoo summiidhaan miidhamuun kun qeetti bahee rakkattuu kadhattuu ta'ee daandii irratti bahee jooraa ta'ee jiraachuun isaa inni bosonatti hafe sun ammoo wabii dhabee inumayyuu shiftaa jedhameetiin sirnichaan abaaramaa jiraachuun isaa isa kanaaf eenyutu itti gaafatame isa jedhuuf isa kana duratti keessa siituqee jira isa kana everything is recorded wanti hundinuu galmaa'ee jira warri kana hojjete gaafatama seeraaf seenaa jalaa hin bayan siin jedhee jira. Yeroo sanitti dhuguma irra diba siyaasaatii fi abbootii gadaa hayyoota amantaa jedhanii warri tarrifaman warra sirnicha of keessaa bebexxelee dantaadhaan fuudhee as baasedha. Isaanis ubbeeku deebisan immoo bakka garagaraatti of ibsaas ture. Anaa miti lakki isa jedhanii walittiyyuu qabachaa ture. Haa qabatanii haa dhiisanii badii dalaganii gaafatama seeraaf seenaa jalaa yeroo isaatti waan bayanii miti. Isa kana uummanni Oromoo tolchee beeka. Ammatti. Qabxii sallaaltaniirtu isa jedheeti akkuma dura siin jedhe addi bilisummaa Oromoo waan kana osoo labsin dura waan xiinxalli qaba. Xiinxalli addi bilisummaa Oromoo maal akkuma siin jedhe lafaa kaaneetii miti adda bilisummaa Oromoo wabii nageenyaa gaanfa Afrikaatti kan jennuuf. Dhaabni kun biyya kana keessa qofatti miti akkuma sadarkaa Afrikaattu qabsoo geggeessaa turerraa muuxannoo horachuurraa kan ka'e dandeettii qabaa, dhageettii qabaa, beekamtii qabaa, ogummaa qabaa, muuxannoo yeroo dheeraatti qabaa jechuudha. Isa kanaaf even wantumti waggaa lamaan sadan darban ta'e sun muuxannoo guddaadha dhaaba kanaaf. Kanaaf eenyutu waan kana qaama akkasii irraa hirmaatee waan kana taliiguu danda'a, eenyutu ammoo itti hirmaachuu danda'a. Isa jedhu tolchee eenyu olittuu beekaa jechuudha. Inni kun waan yaaddoo nu bulchuu miti. Yaaddoo ittiin qabnu. Isa kana akka gaariitti irratti hojjetaa jirra. Caasaan qaamolee akkasii keessaa fedhii fi akeeka uummata Oromoo kaayyoo uummata Oromoo galiin ga'uudhaaf kaayyoo saba kanaa lammiilee Oromiyaa galiin ga'uudhaaf adda durummaadhaan gaafatamummaa isaa fudhatee wareegama barbaachisu kamuu kaffalee waan kana haga danda'u nan hojjedha jechuudhaan itti galee dirqama isaa irra jiru jira jechuudha. Kun waan hedduu nu yaaddessuu miti. Ammatti inni nu keessa jirru, dhimmi Oromoon keessa jiru, dhimmi lammiileen Oromiyaa keessa jiru akka Oromiyaatti dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Yeroo ammaa kanatti kan biyya geggeessaa jiru, kan biyya harkaa qabu, maafiyaa shiftaa afaan qawweetti dhimma baheera. Ajandaan keenya guddaan maafiyaan kun biyya kana akkana itti fufsiisee deemsisa yoo ta'e biyyi kun gara dhabamuutti deema. Uummanni bara dheeraaf roorroo gabrummaa jala ture kun dhumatee bada malee itti fufiinsaan gabrummaa kana baadhatee ittiin fufa. Kanaan dura wanti isa obsa godhachiisee obsisiisee hagana teessise uummata kana golgaa seeraa sirnichi itti fayyadamaa turedha. Ammatti sirnichi kun golgaa seeraa san hin qabu. Heerichatu isa dhoowwu. Heerichatu mootummaa irraa isa mulqisiisee maafiyaa shiftaa isa jechisiise. Isa kanaaf jecha
lammiileen Oromiyaa biyya keessa, biyya ollaa, biyyoota alaa garaagaraa keessa jirtan akkuma kanaan dura adda bilisummaa Oromoo ibsa isaa fulbaana 13 baase keessatti isiniif labsetti fallii fi malli jiru ammatti Oromiyaan nagaya argattee Itoophiyaan jedhamtu sunu nagaya akka argattuuf, Afrikaan nagaya akka argattuuf mootummaan ce'umsaa biyyoolessaa kun yerootti utubamuu danda'uu qaba. Kanaaf qaamni kamuu beekumsa keetiin, ogummaa keetiin, dandeettii keetiin, miidiyaa qabduun, waan qabdu cufaan itti hirmaattee yeroon ati mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaa kan milkeessitu ammaa jenna. Xumura irratti isinis warri raadiyoo walabummaa Oromiyaa carraa akkana nuuf kennitanii dhaamsa kana uummata keenyaan akka geennuu fi burjaajii uummata keessatti uumamu yoo jiraate hanqisuuf jecha yaada keenya nurraa fuudhuu keessanis ulfaadhaa galatoomaa. Akkanumatti ammoo tattaaffiin keessan dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti dhimma biyya kanaa irratti yaada uummata kanaa akka fuutaniif abdii qabdaa galatoomaa ulfaadhaa. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo qophii addaa keenya guyyaa har'aatiin dhimma takkaa'u waamicha mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaa hundeessuudhaa ABO'n taasifamee fi gaaffiilee qaamota hawaasa Oromoo fi dhaggeeffattoota keenyarraa ka'an muraasaa fi deebisaa soquuf jecha gaazexeessaaf qondaala jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo ABO kan ta'e obbo Waaqoo Noolee waliin turtiin qabaanne kanarraa harmarratti obba'eera. Obbo Waaqoo Noolee maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebinee galatoonfataa. Gara fuula duraattis gaaffileen akkanaa kun dhaggeeffattoota keenyarraa kan dhiyaatan yoo ta'e itti deebinee kan odeeffannu ta'uu asumaan haammataa. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa isiniin jechaa akka waliigalaatti ammoo haala amtuu yeroo ammaatti mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan Oromoof Oromiyaa mudataa jiru kanatti furmaata godhuu fi muuxannoolee kanaan dura qabnuuf ammas keessa jiru giddugaleessa godhannee Oromoo yeroo dhumaatii fi furuu ka danda'u ijaaramuu, hidhachuu, wal hidhachiisuu, waraana bilisummaa Oromoo wooboo lubbuusaa jijjiirraa hin qabne tokkitti biyya isaa Oromiyaa kolonii Impaayera Itiyoophiyaa jalaa walaboomsuu, uummata isaa Oromoo bilisoomsuu fi mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabuudhaaf falmaatti jiru waan dandeenya hundumaan aatumsinu. Addatti ammoo tokkummaa Oromummaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kaganamaa kan ayyoonnii fi gootonni Oromoo qaqqaaliin bu'uureessan aarsaa lubbuu fi qaamaadhaa itti baasanii darban arras itti baasaa jiran kan bilisummaa Oromoo mirkaneessuu walabummaa Oromiyaa dhugoomsuuf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa dhaabbatu giddugaleessa godhannee falmaa keenya finiinsuun furmaata waaraa Oromoof Oromiyaaf argamsiisuu danda'a dhaammataa. Sagantaa keenya guyyaa har'aa harmarratti obbaafneerra. Aga sagantaa keenya yeroo biroo walitti deebinutti huumaan nama borii ni tolchinna.